obboleeyyan tiyya eessarraa akka eegalullee hin beeku saammaa kana waan natti dhagaamullee dubbachuuf natti ulfaata haalli adeemaa jiru sirrii malee fokkisaadha. Abiy Ahmad sanyii nu duguuguuf nu balleessuuf kutatee ka'ee jira. Gootichi Oromoo dachi jalatti hidhamee ijaanillee haga arguu dadhabuutti jechuudha. Kanaaf jaraan obboleeyyan tiyya hayyoonni biyya alaatti argamtan akkuma kaleessa Jawaar gochaa ture miidiyaa irratti yeroo takkaaf lama bahanii taa'u osoo hin taane qabsoon tun hoggansa godhachuu qabdi. Hoggansa yeroo jedhu namuu waan irraa eeggamu akka dhuunfaatti nu hundinuu waan nurraa eeggamu baachaati jirra. Warri biyya alaa hiriira bahu jira. Wantoota hedduu godhamaa jira. Kun waan gaariidha. Fakkeenyaaf amma lagannaa gabaa godhamaa jiru tana gaafa Jawaar hogganaa turetti miidiyaa irratti sa'aa 24 mee waan takka isinitti hima. Jawaar as Jarmanii dhufee ture. Torbaan tokkoof akkana wajjin ture. Torbaan tokkoof mana isaa keessa nyaata maalii waan akkana kanatti tajaajiluuni inni goluma keessa taa'ee waa hojjeta. Baraqabsoo dukkanaa sanii magaalaa Muunik ture. Namoonni hedduun hin beekanii Abdulqaadir Abbaa Jabal Sa'ad Faantii hin beektanii. Akkam raafa ture beeytanii qabsoo sana akkamitti hogganaa ture miidiyaa irraa sa'aa 20 daqiiqaa 30 akkana gachiisa. Daqiiqaa soofaatu jira. Sireen inni qabate as jirti. Soofarra ciiseeti daqiiqaa 30 silkiin isaa banaa yeroo dadhabbiin itti hammaattu daqiiqaa 30 gachiisee ka'a. Sa'aa 24 qabsoo sana akkasitti hogganaa ture. Hoggansa kennaa ture. Hoggansi nuti amma barbaadnu jarana. Rabbi sodaadhati. Hayyoonni Oromoo sa'aa 24 qabsoo lagannaa gabaa tana qabsoo biyya keessaa adeemaa jirtan ummanni biyyaa maal nu gaafachaa jira. Hayyoonni biyya alaa jiran qabsoo tana seeran nu hogganaa miidiyaa gubbatti sa'aa 24 afdeetii ummata gochuu ummatatti hamilee godhu sa'aa 24 ka amma bahanii ibsa kennanii xiinxala kennanii bu'anii miti. Abiy Ahmad nu tuqee nu ilaalaa jira. Yoo hin qabsaayin Jawaar Faantii akkuma amma suuta laamshessee ajjeesuuf deema. Obboleeyyan tiyya mana hidhaa lafa jalaatti hidhanii jechuudha. Mana hidhaa lafa jalaatti hidhanii namni mana hidhaa lafa jalaatti hidhame hin beektanii namoonni hedduun Liibiyaatti hidhamee ture waan beekuuf yeroo dukkana san keessa ol baatu waan takka hin argitu jechuudha. Ijjilleen si jaamuu dandeetti. Obboleettii isaa wallaalee jechuudha. Ati eenyu fagoodhaa walitti haasaa turanii ati eenyu jedhanii hin beekne iji jaamte jechuudha. Jaran Hacaaluu dhabnee jirra. Ija nu jaamsuuf deemanii amanneef amanuu baannillee namni ija qabsoo Oromoo ta'e namni aykanii Oromoo ta'e namni sirna gabrummaa Oromoo irratti adeemaa jiru adda durummaa mormaa ture ka itti jirus Jawaar Muhammad dhabamsiisuuf deeman jechuudha. Jara tana qabsoodhaan yoo qabsoo keenya daran cibsinee qabsoon tun tarsiimoo barbaade. Hayyoonni biyya alaa jarana namoota akka Tamaam Waarituu fa'aa fida. Hoggantoonni qabsoo Oromoo Iskeel Gabbisaa, Yahyaa Bashiir, Tsaggaraa hayyoota hedduu jira. Namoota yaangii akka Tamaam Waarituu fa'aa fida. Qabsoon tun hoggansa barbaadde. Hoggansa yeroo an jiru hoggansa akka yeroo Jawaar san. Ummanni biyya keessa arguu fedha warri hoggansa barbaada wanni kun. Wanti hundi hoggansa barbaade jechuudha. Hoggansa miidiyaa irra bahanii dubbatanii deebi'an otoo hin taane hoggansa sa'aa 24 lagannaa gabaa eessatti adeemaa jiru biyya keessaa infoormeeshinii hunda sassaabachuutu barbaachisa jechuudha. Jawaar Muhammad maal jedhee haadha tiyyees amaana isin taatatu jedhe jechuudha. Kana jechuun maal akka ta'e isinitti himu jarana biyya alaati qabsoon eegalame otoo hin qabbanoofne cimsee itti fufuu qaba. Warri USA jirtan Washington DC irratti hiriira guddaatu qopheeffamaa jira. Guyyaama wal fakkaatatti ammallee habashoon hiriira nurratti bahuuf deemanii namni tokko akka yakkanafne warri Jarmaniis as magaalaa Muunikitti ammallee sabtii as deemtan itti fufnee hiriira gochuuf deemna. Obboleeyyan tiyya hayyoonni biyya alaa jirtan qabsoon tun hoggansa barbaadde. Hoggansa aggressively deemu jechuudha. Akka Jawaar san hoggansa tarsiimuun deemu. Karaan isin itti hoggansa kennitan ammoo miidiyaa OMN jechuudha. Kanaaf garaagarummaan yaadaa jiraachuu danda'a waan hedduu irratti. Garuu uummanni biyya keessaa dhumaati jira. Hoggansi gahaa nuuf kennamaa hin jiru. Anama bilbilee akka dhuunfaatti hin gaafadha jechuudha. Ganama kana bilbilee waa'ee Jawaar yeroo addaan baafadhu of wallaalee jechuudha. Dubbachuu dadhabe. Amma OMN konfirmi godhee jira dubbisan jechuudha. Shamsaddiin Xaa akkasii caccabsanii
Baqqalaa Garbaa rakkina hamaa kee jira Hamzaa Buran hayyoonni Oromoo ija nu dhaamsaa jiranii jechuudha. Obboleeyyan teenaa anamma waan maal akka haasa'uuf maal akka dhiisullee hin beeku. Otuu waan obboleeyyan tiyya ijji nu jaamte qabsoon jabaattee itti hafuftu ijji tun nu dhaamte qabsoon biyya keessaa xiqqoo laaffannaan akkasitti ijji nu baddee jiru. Amma lagannaan gabaatun itti fuftee tarsiimootu barbaachisa. Lagannaa gabaa guyyaa 5 labsame already amma dhumachuuf deema. Yoo gaafii gaafannee jira hoggantoonni teenna nu haa hiikamtu jechuudha. Yoo hoggansi hagasitti kan inni hiikamne taate tarsiimoo itti aantu yeroo itti aanutti maal godhama waan kana irratti qophooftanii hayyoonni itti gaafatamummaa seenaa jalaa hin baatanii jechuudha. Kanaaf wantoota hedduu dhaamsa Jawaar dhaammatu waan hedduullee sila dubbachuu barbaada. Namoota informationii dhugaati kan isinitti himuu barbaadu wantoota hedduu ka Jawaar dhaammatee jira. Hayyoonni quba qabdu namoonni akka iskeelfaantii waan kana sirri quba qabdu. OMN irratti sa'a 24 yeroo keessan kennaatii hoggansa kennaa isiniin jedha. Maal akka dubbadhuuf maal akka dhiisullee hin beeku. Obboleeyyan tiyya nagaa jiraadha. Viidiyoo kana waliif dabarsaa.